Galgala kanaaf qabnuun isinitti himaan Badrii Yusufi. Hawaasni Muslimaa ji'a kabajamaa Ramadaanaa simachuuf sa'aatilee muraasaa hafe lakkaa'aa jira. Bitootessa 23 bara 2023 Hamisa boruu yoo baatiin mul'atte guutuun biyyoota Islaamaa fi idil addunyaa soomana tokko jee eegaluuf jira. Biyyoonni akka Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates galgala kana dhalachuu baatii mirkaneessuuf qophiin eegaa jiru. Ramadaanni hawaasa Muslimaa biratti ji'a kabajamaa fi wanni gaariin keessatti hojjetamu ji'a barakaa guddaa qabu. Namni Muslimaa tokko yoo fayyaa qabaate fi umriin isaa geesse soomanuun irratti dirqama. Soomana kanas akka sa'atii biyya jirutti sa'atii hidhatanii fi sa'atii hiikan qabaatu jechuudha. Barii salaata subii yookaan ammoo bariisatti soomana hidhatu hanga sa'aatiin furuu geessutti guyyaa guutuu nyaata fi dhugaatii dhandhamuun dhoorgaadha. Kana malees wantoota durumaanuu seeran dhoorgaa ta'an fedhii qalbii namaa gurraa fi ijaa akkasuma kaanirraayis fagaatu. Hawaasni Muslimaa namoonni walirraa mufii qaban ammoo soomanuun dura waliif dhiifama godhuutu isaanirra jiraata. Sammuu fi qalbii qulqulluudhaan ji'a kana kadhannaadhaan dabarsu. Kana yoo hin goone bilaash beela fi dheebuun if adabuu ta'a. Kanaaf hawaasni Muslimaa ji'a Ramadaanaa kana Quraana qara'uu fi kadhannaa Rabbii isaatiin yeroo dheeraa dabarsa. Hiyyeessaa fatarsiisuu fi harka qalleeyyii gargaaruun ulaagaa hawaasa Muslimaa ijoodha. Nutis baga ji'a Ramadaanaa kanaan isin ga'e Ramadaan Kariim jenna. Manni maree bakka bu'oota ummataa TPLF tarree shorar keessaa haqe. Manni maree bakka bu'oota ummataa walgahii isaa idilee bitootessaa 22 bara 2023 roobii irraa geggeessan adda bilisa baasa ummata Tigraay moggaasa tarree shorar keessarraa haquu isaa yaada murtoo dhihaate sagalee guutuun raggaasuun mirkaneesse. Murtiin adda bilisa baasa ummata Tigraay galmee shorar keessaa haquu kun waliigaltee Afrikaa kibbaa magaalaa Pretoria ji'a sadiin dura mallatteeffameen booda kan tahe. Erga waliigalteen mallatteeffameen booda gargaarsi namoomaa Tigraay akka seenuu fi tajaajilli bu'uuraalee misoomaa deebi'anii hojii akka eegalan mootummaan federaalaa hayyamee ture. Kana malees hidhattoonni TPLF meeshaalee waraanaa gurguddoo hiikkatuun mooraa waraanatti galuun araara kanaaf xurree saaqe. Manni maree bakka bu'oota ummataa akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebla 28 bara 2013 keessa ture waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF galmee shorar keessaadhaan kan himate. Arra garuu seenan sun jijjiiramee walgahii isaatiin TPLF galmee shorar keessaa haquu labse. Rakkoon Oromiyaa keessaa mariin akka furamu ministeerri dhimma alaa USA Antoonii Bilinkan muummicha ministeera Abiyyi Ahmad waliin dubbatuun isaanii ni yaadatama. Miseensonni paarlamaa Oromiyaa irraa filataman ammoo rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessatti lammiilee yaaddeessaa jiru. Akkuma kan Tigraay mariin akka furamuu qabu mootummaa federaalaa fi gamtaa Afrikaatiifis xalayaa barreessaniin gaafatuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ammoo yeroo takka lama waraana bilisummaa Oromoof yaamicha araaraa dhiheessanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromootis gama isaatiin araara dhihaate kana bakka qaamni sadaffaa hin baabsine jirutti mootummaa Itoophiyaa waliin dubbatuuf qophii tahuu ibsee ture. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad ammoo waraanni bilisummaa Oromoo hoggansan qabu galma gahii ifa ta'es hin qabu jechuun isaanii kan yaadatamu. Gama biraatiin erga dhiheenya kana mootummaan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoof yaamicha dhiheesseas mariin ifatti eegalame jiraatuu baatus qaamonni waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduu deddeebi'uun mariisisan ni jiru jedhamee jira. Ameerikaaf Noorweey rakkoon Oromiyaa keessa mariin akka furamuuf waraana bilisummaa Oromootti dubbatuu isaanii gorsaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa BBCtti himanii jiru. Obbo Jireenyaan erga dhiheenya kana pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa caffirratti waraana bilisummaa Oromoof yaamicha dhiheessanii as wanni haarayni qabatamaan hin jiru jedhanii jiru. Obbo Jireenyaan dabaluunis fedhii fi dantaa ummanni Oromoo ganna 150 oliif gaafachaa ture hundi bakka qaamni sadaffaa jirutti akkaataa deebii argate hojiitti hiikamurratti qabataman hojjetu feesisaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoof TPLF galmee shorar keessan himatuun isaanii yaadatama. Garuu TPLF galmee shorar keessarraa kaase erga dhiibban hawaasa addunyaa cimeen booda kan waliigalteen tolfame. Gurmaa'insi bifa haarayaan dhiheenya kana mootummaan naannoo Oromiyaa raggaase gamaaf gamanaa yaadota garaagaraa kan wal faallaa kaasaa jira. Addatti dhimmi nageellee Booranaa fi madda walaabuu komiilee jajjaboo kaasaa jira. Gama biraatiin namoonni garii magaalaan nageellee Booranaa bahaa ta'uun hundaa'uu deeggaraa jiru. Akka namoonni murtii nageellee gara Booranaa bahaatti daangessuu kana deeggaran jedhanitti durumaanuu nageellee Booranaa EPRDF tu bara 2010 keessa magaalaa guddoo godina Gujii akka taatuuf murteesse. Ergasii kaasee ganna hedduuf ummanni gaaffii dhiheessaa akka ture himu. Faallaa kana gara Gujirraa ammoo
murtii nageellee gara godina 21ffaa ta'uun hundaa'e Booranaa Bahatti daangessu kana dura dhaabbatuun mormaa jiru. Mootummaanis murtii kanarraa akka deebi'uuf yaada dhiheessaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota bifa haarayaan gurmeessuun kan gaaffii ummataaf deebisaa laatee jira. Kana malees guddina ariifachiisaa magaalotaa kanaa fi tajaajila ummataa saffisiisaa kennuuf gurmaa'insa haaraya kana labsuudha kan beeksise mootummaan naannoo Oromiyaa. Humnoonni lola Tigraay keessatti hirmaatan marti akka waraanaa raawwachuu mirkaneeffadhee jette Ameerikaan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan erga tibbana Itoophiyaa daawwatan booda mootummaa federaalaa fi humnoonni lola Tigraay keessatti hirmaatan hundi akka waraanaa raawwatu biyyi isaanii mirkaneeffachuu himan. Dubbiin Ameerikaa kun kan dhagayame erga tibbana ministeerri dhimma alaa USA Antoonii Bilinkan daawwannaa Itoophiyaatti taasisaniin muummicha ministeera Abiyyi Ahmad dabalatee aangawoota Itoophiyaa waliin mari'ataniin booda akka Bilinkan jedhanitti humnoonni yakka waraanaa kana raawwatan raayyaa ittisa biyyaa loltoota Eertiraa humnoota naannoo Amaaraa fi TPLF mataa isaaniiti. Lolli ganna lamaaf kaaba biyyattiitti gaggeeffamee ture kun lubbuu namoota kumaantamaa galaafatee kuma hedduu madeesse. Kana malees miiliyoonotaan qeef qabeenya isaanirraa buqqinsuudhaan gargaarsa namoomaaf saaxile. Akka Bilinkan jedhanitti raayyaan ittisa biyyaa humnoonni Amaaraa fi loltoonni Eertiraa yakkoota akka humnaan gudeeduu ajjeechaa hiraarsuu fi yakka saalqunnamtii gosa kaanii akkasuma dhalattoota Tigraay naannicha keessa balleessuuf gocha hamaa raawwatanii jiru. Faallaa kana ammoo mootummaan federaalaa Itoophiyaa bitootessa 21 bara 2023 kibxata kaleessa ibsa baaseen himata USA kana fudhatama dhorgee jira. Mootummaan Itoophiyaa ibsi Ameerikarraa kenname kun fudhatama kan hin qabnee fi himannaa jibbiinsaa gam tokkoof loogee jee. Dabaluunis ibsi kun ibsa komishinarri olaanaan mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii OCHA fi dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa baasin garaagarummaa tokkolleen qabu jee. Itti fufuunis ibsi kun bifa madaalawaan taaneen qaamota waraanicha keessatti hirmaatan keessaa gam tokko qofa adda baasee irratti xiyyeeffatee jee mootummaan federaalaa Itoophiyaa. Kana malees ibsi kun yeroo biyyattiin haqa yeroo coomsaa hojiitti hiikuu eegaltetti waan ta'eef kan yeroo eeggatee mitis jee. Ibsi qoqqoodinsaa fi qollifannaa kun deeggarsa Ameerikaan waliigalteef tumsa qabdu gaaffii jala galchees jee. Mootummaan Itoophiyaa qaamonni yakkoota eeraman raawwatan ifatti osoo beekaman isaan bilisa baasuuf ibsa bahee jechuunis himata Ameerikaa kana fudhatama dhorge mootummaan Itoophiyaa qaamota jee garuu eenyu akka ta'e ifan goone. Daawwannaan Bilinkan tibba dabree sun michooma USA fi Itoophiyaa laafee ture deebisee cimsa jedhamee eegamaa ture. Kana malees Itoophiyaa carraa daldala qaraxarraa bilisa ta'ee agoo'atti deebisuuf carraa gaarii ture. Mootummaan Chaad miseensota garee finciltoota 465 hidhaa umrii guutuun adabe. Ji'a Eblaa bara 2021 keessa gareen finciltoota adda jijjiiramaa yookaan Front for Change jedhamu kun kaaba biyyattii keessatti haleellaa raawwateen pirezidaantii biyyattii lubbuu galaafatee ture. Haleellaan sunis pirezidaantii yeroo dheeraaf biyyattii taligaa ture Idris Deebii Litnoo lubbuu galaafatee ture. Abbaan halangee biyyattii jumlaa miseensota garee finciltoota adda jijjiiramaa yookaan Front for Change jedhamu Liibiyaa maadheffate irratti himataalee adabbii cimaa kana dabarsee jira. Daddachi magaalaa guddoo Chaad Nijaaminaa keessatti balbala cufatee geggeeffame miseensota garichaa 465 irratti hidhaa umrii guutuu dabarsuudha kan labse. Tuuta miseensota finciltoota kana yakkoota shororkeessummaa nageenya biyyattii jeequu lubbuu namaa balleessuu akkasuma daa'imman waraanaaf hin gahin ifitti dabaluu jechuudhaan himate. Abbaan halangee biyyattii Mahamad El Haj Abbaa Naanaan dhimma himata miseensota garichaa 24 addaan kutullee abbaan halangaa biyyattii kun beeksisee jira. Tole daawwattoota keenya oduu namaaf qabannee dhiyaanne isaan gammadaa wattan ture an Badrii Yusufi ammas irra deebi'uun baga jala bultii ji'a kabajamaa Ramadaanan isin ga'e jenna. Ramadaan Kariim nagaatti.